ما شاء الله تبارك الله. Congratulations مبروك جنة جرا. إيجا روان قمتشون سنيف كبدي دفع كم عندك سنغرين أرجتني جرتانوتي. ماشينا لفقوتو أكاسو مايوني كينيا وكاني غري غرغار ساي غري كان جدامي جارامي جرون كانون داي ماشينا بشاني قشور أبيرو مرتاي كيستي رتي وجتما توري أما غرو الحمد لله غربي ياغالي kan videoon isaa waraabamee jirutu jira. Egaa warreen arginiif akka argitan isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtan akka nu jajjabeessitan isiniin jecha qophiin irra qabadee dhufe hanga xumuraatti akka dhaggeeffattan abdiin qabaan isiniin jedha. Egaa maashaallah tabaarakallah rabbiin nama irraa fayyadamu rabbiin waa taasisu jecha waan akka malee namatti toludha, waan nama gammachiisudha isiniin jedha. Maashiniin kana fakkaatu biyya keessa galuun egaa akkuma sheekonni keenya jedhanii maashinni kun amma booda gara seeraatiin dhorkamee jira jedhanii maashiniin kun akka biyya keessa hin galfamne gara mootummaatiin dhowwamee jira jedhan. Sababiin isaas bal'inni isaa meetira 12, hojjaan isaa haala teessuma lafa keenyaatii fi haala karaa biyya keenyaatiin waliin simatu jedhamee jira. Ammoo rabbi irraa wanti ta'e immoo wanti hafu hin jiru. Alhamdulillah amma dhufee gara biyya keenyaa galee jira. Garuu maallaqni itti bahe maallaqa guddaadha jedhanii yoo xiqqaate maallaqni garee walitti qabamee jedhe miliyoona 5 guutee hin jiru. Ruubiin isaayyuu walitti qabamee hin jiru jechaadha. Ruubii dhumtii maashiniin kun ittiin bitame jechaadha. Bittaan isaadha birrii miliyoona 61 jedhanii. Allahu akbar. Kan walitti qabamee jiru immoo birrii miliyoona 4 fi miliyoona 4 fi 500 jedhanii. Yani ruubiin hin jiru jechaadha. Miliyoona 61 kan maashiniin kun ittiin bitame jechaadha. Egaa bakkuma jirrutti waan kana bira akka dhaabbannu kabajaan isin gaafadha isiniin jedha. Gaamuma qaban irra qabanii amma qabnu yoo baafne jennee wal qabdeetii waan tokko gochuu dandeessi akkuma jirbii wal gargaartee arbahiitii jedhanii yoo wal gargaaramee jedhe immoo wanni kun Itoophiyaa miliyoona 60tti waan xiqqaadha jechaadha. Namni tokko yoo birrii tokko kenne iyyuu waan kana waan bituun se'a. Kanaafiyyuu inshaallah rabbiin deeni sarra jirullee rabbiin namarraa kaffalu rabbiin waa taasisu isiniin jedha. Egaa meetira 750 dhani kan inni lafa keessa gadi qotu akkasuma bishaan immoo Baalee fi gara Harargeetti gara kiiloomeetira meetira 600 dhani gara Baaleetti garuu meetira 400 waan akkasitti ni baadhanii garuu kun kan inni qotu meetira 750 maashaallah. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha. Egaa viidiyoo isaa hanga xumuraatti mee viidiyoochuma dhaggeeffannee walitti deebinaa isiniin jenna. Turtii gaarii viidiyoo kana illee sheerii waliif godhaa. ولين غير فيديو حكم جبتني لقاك بدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروم أي يوم ماشي لكنا كنا والكوريل أبنو كم أجي توان كوريل بكم دبي استنى لمتي ماشي لكنا بدان أبني وأنا أشوف لكمنا أجلس بادية برادة وأنا أشوف لكمنا أجيبونس وأنا أشوف لكمنا هرّلي ماشي نكوب باجزا هرّمو وأي ماشي نا وأنا برانا أشوف نجوا وأنا أسوي كم يستقبل جتاسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sirkaba galatoma warri gadda keenya hirmaatan kan fagoo kan dhiyoo kan kaabaa kan kibbaa warri qaama kamiin keessa dhuftanii hirmaatan qaama mootummaa keessaa qaama mootummaan ta'inii keessaa qaama uummataa keessaa warri baadiyyaa warri magaalaa warri reexanii awwaalchan dhaabbatan hundi keessanuu warri awwaalchan dhaabbatiin warri akka dhabdan warri fagoo jirtan warri bilbilaan hirmaatan warri peejii keessan irra gadda keessan nu ibsitan barreera qalbii keessan keessaa isaa akka jiru. Qalbii keessan keessaa isaa akka jiru nutti himtanii ba'aallee amaanaallee nutti dabaltanii ulfaadhaa galatoomaa. Waa waloo ta'uu nutti himtan galatoomaa ulfaadhaa. Amma immoo hojii keenya jalqabneerra hojii keenyatti seenneerra amma silaahuu gaddi du'aa hin dabru. Nurra dhaabbanne malee amma immoo isa bitameerra dhaabbataa jira. Amma dura isa bitamurra dhaabbanne amma dura har'a immoo isa bitameerra dhaabbataa jira. Maashinni kun kalarii wajjin maashina keessan jechuudha. Maashina keessan jechuudha. Ini jago baadiyyaa dhaan muka sanaan beeka. Warri maashinni kun kan egereeti. Suuraa isaas, footoo isaas, taargaa isaas ilaaluuf teessan
waan inni maxxanfate waan inni qabu kana wajjin maashina amma dura nuti dhaynee Dubaayitti ilaalle sun barbaaduunsaa arguunsaa gosii kanaa itti milkaa'uun dhuunfachuun biyya keenya kana keessatti maashinni nuti bitanne kuni amma booda seenuun illee dhorkaa. Maaliif gara bal'inni isaa mitiriin isaa dheeraadha. Dheerinni isaa mitiriin isaa dheeraadha. Maashinni akkanaa haala biyya keenyaa, qilleensa biyya keenyaa, lafa biyya keenyaa, karaa biyya keenyaa, ooficha biyya keenyaatii wajjiniin walittiin dhufu jedhamee dhorkamee jira. Isuma kana immoo Rabbi rahmatanuu godhee rahmatummaa Rabbii keessaa harka keenya galfanneerra akkamitti eessaayi akkamtaan ittisa jedhu Sufyaan irraa dhagaa. Bismillaahi rahmaani rahiim. Akkuma reef jenne hundi keessanuu baga gammaddanii baga gammadne. Maashinni yeroo dheeraadhaaf itti faajaa baane yeroo dheeraadhaaf gatiitti kafalaa baane maashina kana akkuma beekamu maashinni kun lafa qotiinsi isaa meetira 750 maashina qotu meetira 750 asin dura biyya Emireetii dhaqnee maashina wajjin haasofnee deebi'uun ni yaadatama. Akkasuma Turkiyaas iddoo adda addaas shabaaba erginee shabaabni socho'aa turanii maashinni arganne meetira 400-500 qofa kan qotu. Lafti biyya keenyaa immoo gammoojjiin biyya keenyaa keessattuu naannoo Naayilgeefaa meetira 600 bishaan jira. Naannoon Baalee meetira 400 irra jira. Boorannis akkanuma kan meetira 400 oliif malee achii gadi waan hin jirreef maashinni asiin dura barbaadachaa baane sun qotiinsi isaa bakka bishaaniin hin dhaqqabu. Bishaan xiqqaa baasuu hin danda'a garuu hundee bishaanii argachuu waan hin dandeenyeef maashina meetira 600 ol qotu barbaachaa turre. Inni kun moodelli isaa 2021 haarawaa kan qotu immoo 750 qotaa. Litira 750 lafa jalatti gadi qota. Akkuma argitan meeshaalee amma asitti argitan. Sagaleen qabu waan akka raayyaa kan warra dhaggeeffata raayyaatti isin adeemu. Maashinni 750 gadi qota. Meetira bal'inni isaa karaa deemuuf meetira 12 barbaada. Meeshaaleen akka isin argitan konteenarri gurguddaan kun meeshaa isaati. Moodelli isaa 2021 akkaataan inni biyya kanatti seene dursa osoo hin dhoggamin dursa as seene daldalli seensisee warra daldalaan seensisarraa jala deemannee akkasitti harka keenyatti galfachuu dandeenye. Ammaaf dhaabbanni egereedhaa kaayyoo manaa bahee karoora irra dhaabbate hawaasa keenya bishaan baasuu fi godaansa irraa dhaabuu bakka inni akka inni hin buqqaane godhuu wadda'atee dhiqatee nyaatee ittiin dhuguuf akka inni tajaajilamu gahee gumaachi nurraa eeggamu maal qaba jennee karoora kaahanneen dhaabbanni egereedhaa maashina kana harka isaatti deebisee harka isaatti galfatee jira. Maashinni kun gatiin isaa baay'ee cimaadha. Waan birriin miliyoona takka lama yookiin 20 bitamuu miti. Asirratti waatu jira. Birri nama dura walitti qabamaa bahee warra shilingii keessaan qabne gaafataa ture. Annan beeka. Akkana. Birri keenya isaan geessanii birriin maashina kana walitti qabame miliyoonii 5 hin ga'u. Birriin maashina kana walitti qabame miliyoonii 5 hin ga'u. Miliyoonii 4,500. Maashinni kun immoo waliigala isaa birrii miliyoona 61. Miliyoona 61 mee abitini sabidi mara dokumentilee sa deebina ala kulli halin amma wanni guddaan Abdulaziz qajeelatti naasaa qaama gala tonfannu qabna. Abdulaziz gaasaa qaama mootummaa nu mirkaneesse kana yaaduu kenne biiroo bishaanii qaama mootummaa akkana deeggarsaa faayinaansii isattu beekata kana prosesii isaattu beeka isattu gala tonfadha. Wanti itti sabalaa immoo waan gala tonfannu qabna. Akkan jalqabarraa hawaasa keenya guddaa hawaasa bal'aa hawaasa garaa hawaasa waa hundaa gaafa nutti himannu nurraa fudhatee deebii nu deebisu hayyee nu jedhu hawaasa kana gala tonfanna. Itti aansinee ijoollee shabaabaa Nasri Aanulee fa'aa akkas ijoollee Emireetii keessa jiru akkas hangaa fa'aa akkas warra Muhammad Jaziiraa fa'aa warra baadiyyaa keessa wajjin deemaa bahee ergasis rakkatee ergasis bakka geenye wallaalee akkasumatti obsaa bahee jara sanis gara tonfannaa. Itti aansinee Abdul Fattah fa'aa warra Turkiyaa jecha Dr. Fattah fa'aa warra ifaajaa bahee warra kanaa walitti fidee achis ifaajaa dhaqee asis dhufee tajaajila kana kenne kanneen gala tonfannaa. Itti aansinee baankii hojii gamtaa Oromiyaa birrii nu liqeesse kan birrii nu liqeesse birrii liqeessuu qofa osoo hin ta'in
قرضا حسنا لكيس أسيت يلا سرريت يلا سرري وني سنتينو دبلتي قرشي كنا كان سلا تجاجل لسي وقا جا كيسة كفلمي إرغتي إلى إنسا قبو فاينانسي إسلامات إنجا إرغي سين حواسا دابتن بوانني حواسا كان رافونا تقوان إنجري في بشانو مسنا تو قرشي دو ميسينتي كنيني كانوا مقوفا وقا جا كيسة نودي بشانو غلجا نوس حواسا راقودا كم نجري بانكين وجي غلتا أوروميا برني كانوا كفلين ألتي برني ميلين أكما شندما في إبشن بانكي وجي غلتا أورومياتو مليون شندما في برنكم إبشن قرضا حسنا كانت تقول إتي دبلني تنقلني جاتني تقومين لكم نزلتي قرضا حسنا جتان كان جرني نوكين ننكوني بواتكم علي جتان وقا شريف إتي تجاجلمي همو مسنا كلا همو مسن دي بفتي وقا شنبودا قرشي إنساني بكتي دي بسو جتان كانت بانكي وجي غلتا أوروميا كنا فينجر اتيان سيري ماشين نكون كان ترجم مقالة فيني عن أوروميا كيس جرا أما لكن ندرس أبدا بدنا نكون عندنا مسجد النجاشي مقدارنا مسجد النجاشي كان أفريقيا دلني دكتور أبي كان ندير جرا كان أسيرا بقى إنسان جرا جيتي إنسان جرا مسجد أما مو أسير كيس أقول لك بقى إنسان جرا مسجد النجاشي جرا ماشين نس أسجرا مقالة كيس جرا فيني كيس جرا كانت يعني نمني قالتهم فد قام موتوما بيرو دادا كتلا بياتكم بريسي ممكن كان يمو حجتو تيسا مقالا كيس أسون جري باديا كيس جري مقالة تدبسي تلا نبريس بيرو قمروكا كوان الدادا نوغيسا جر كاهن قمس كليرانسي الدادا تيدي تارغان تبادي تارغان تباسو دافو لما جر هندي كيسانو كامني موتوما دا واجر موتوما دا هندي كيسانو حواسا كيسان جنا دابتني تجاجل نوكنتني وان تربان برباچيسو وان ديا برباچيسو وان غيا كرشن برباچيسو غيا توكوتي غيا لما كيسكي نورا فلتني تجاجل نوكنتن ولفادا غلطو ماشين جچو بربانا ماشين دي كن كن فكاتا غتي ماشينيچا نورا كفلون وان كيسن دا حواسي كن نغوتون دموجي اوروميا غوتو غورانا غوجي باليبا اكاسوما هررگه بكا ميدامني غرغدان بشان دبيسان جيرو جورسينه كان إرتي فجنو تا ماشين نكون أسرع كورات أوجيس بربادا أوجيس مو كامتاني ما ماشين كان جلچتو يسن الرات في سوچوسه إدو برباچي سات أوجيس لينديسه ورا لينديسه سنيمو غارا هجيت كجيسا دبلتان مو كيساتي نمو كودا كيسا كفراتو وغا شريف وانو كنن غنمو بانكينغي داني نومتن ساتي رسالة كيسان سفياني ترغا متفوني متن سن أكنا ورد لا تبتو كوس كيسا كبات وغا شريف نو كنن وغا تو كو كيسا ديبيسو كاملا واني وغا شريف نو فيلن جور قامني نو لكيسس اكومتين أكن وجچوف منابي أكن كفلتي أدى مالي نولي كيسة نكاح كنا ديبسو فيمو بني وقع شريف نوفي سنجرو أموما ربطي هرمانة كارشي جراس بكساني وجي كنا اللي أكو جيت كدم أمانة ربي سنجرنا بقدر مني بقدر مدن عبد العزيز جدا ماشينين كوني أفانغارا كينيا تيجي رون تابت مالي مليون مكان ما بيكن جنة مليون مكان ما مالي بيكو بريتا ودي إني كنا نرجع أفانغو بانكا بوبر أرجع كينيا مليون نيمك بريتا و ميكو تو غارا كينيا تمايو غارا كينيا دو كجدة مو إيرغا دو كتوري جراجة أيه جد لا ماشينين كون والله كاسات إلى إيجا خاصين مجرد كنا ركوبي كذا بيسيون كان يقولي أساون دلنا الردي باتي كنا كرادة مامو سوتشوي ده مامو لبوكا مامو واني نتي يوان بيكو غاروين سوتشو أنا إنجينير ناني نتمنى لا كنا إنجينير سايب ولا ماشي لا موديل كم لما في دقيقة زيرو كم لما في دقيقة كذا ممبر كذا مريب جادي جدًا بيكو ده رومتي دكتور ممسان كريبوني أسوفنا Kabaasa kennaa baga nagaan jiraatanii baga wal argine jennaa hin gabaabsina inshallah. Obboleeyyan keenya isin argitan kun osoo egeree hin booressiniin duratti akka dhuunfaa isaaniitti waan baay'ee hojjetaatiin turanii alhamdulillah amma immoo hojii isaanii san caalu hojjechuudhaaf egeree jedhanii dhaabbata gad dhaabatanii
dhaabbanni gad dhaabate kuni qaama ilaaluun qaama seera qabu qaama ulaagaa hunda guuttateetiin karaa hundaan hojjetaa jiru yoo rabbi jedhe jechaadha. Gaafa rakkina hawaasa keenyaa keessaa bishaanii fi beelli ka jalqabaa ta'uu arginu guyyaa guyyaadhaan qamadii itti fe'uurra yookaan bishaan tubboodhaan ganda keessaan deemu. Ingeessine jedhiin raayyaan. Alaa kulli haal alhamdulillah rabbil alamin. Maashinni keenya kana fakkaata. Gara maashina irraa asitti deebise. Egaa maashina ammayyaa. Lafti dhiyoo akka taate nan beeka. Guutumatti hin qabne hedduutu nu mudate. Uummanni waan dhugu dhabee kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira deemaniiti bishaan. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota chaanaalii koo jalatti argamtanuu marti keessaniyyuu qophiin qabadee dhufe kana fakkaata. Egaa irratti hirmaannee akka waan kana galmaan geenyu abdii qabna. Egaa warra waan kana irratti taa'aa tures rabbiin jazaa jara jannataan rabbi adeebisuu fi warruma akkasitti uummata isaatiif dhaabbatu rabbi isaan taasisu. Egaa waan mootummaan hojjetuuf isaaniitti dalaganii kun waan silaa mootummaan hojjetudha biyyaa fi gaajarri immoo mootummaa dhiisanii ofuma isaaniitiif uummata bakka bu'anii ummata bira dhaabbatanii egaa warra waan kana kennus warra waan kana irratti hirmaate warra humna isaatiin maallaqa isaatiin irratti hirmaate rabbiin qabeenya dhuma hin qabne rabbi kennuu fi jaza isaanii immoo rabbiin jannatul firdoosiin adeebisuu fi egaa kan biyyallee fayyadee boriitullee ittiin akiraatti illee jazaatti argatamu rabbiin taasisu jecha qophiin irraa kana fakkaata. Haga sagantaa biraatii walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Viidiyoo kana immoo akka sheer naaf gootanuu laayikii naa gochuun dagatinaa, sabskiraaybii akka gootanu isiniin jedha. Galatooma waan dhaggeeffattaniif.